Akka mul'atan dhaggeeffattoota kennaa kun oduu ONN team. Wayyaaneen duulaa uummata Oromoo irratti banteen walitti bu'iinsi guddaan Oromiyaa kibbaa keessatti akka uumame ONN dabarsee jira. Walitti bu'iinsa kanas ilaallatee waraanni woboodhaa waraana wayyaaneetiin walitti bu'uudhaan waraana wayyaaneedhaa nama miiliyoona 3,600 loltuu isaanii yoo ajjeesu miiliyoona 2,300 ammoo hojiin ala gochuudhaan hinjifannoo cululuqaa galmeessee jira. Haaluma wal fakkaatuun Oromiyaa kibbaa naannoo Wallaggaa Horroo Guduruutti wayyaaneedhaan akkasuma walitti bu'uudhaan nama miiliyoona 1,500 yookaan loltuu isaanii yoo ajjeesu akkasumas meeshaa adda addaa meeshaa waraanaa to'annoo isaa jala oolchee jira. Meeshota kanneen keessaa kilaash 8,600 boombii lakkoofsi hin beekamnee fi helikooftara 3,000 fi akkasumas taankii waraanaa gurguddaa kan ta'e miiliyoona 1 to'annoo isaa jala oolchuudhaan injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Oduu itaanuun haga walitti deebinutti nagahan nu tura. Me doktora sen nayama abbo alakana jira abbo nayama yaani ka dafi Mal baga nagaan dhuftan. dufte Maal taatan abbo maal lagoo maal taatan oduu tokko caqasi garaa kanan na boko kembe ko maal namni nyaata akkam nyaatte naan jedhaa jira. Ijoollee isin ta'uu barsiisa moo maal qabxamate OMN naan jedhanii san isin caqabsiiftee san caqabtaniiti akkanan miidhamtanii mee ilaalla na laala itaan kunoma kana kuno OMN naan jedhanii garuu kana caqabte OMN caqasa jedha nama keenyatti taphatanii jira kanaa miti kan caqase kanaa miti sadiifuu akkana nyaatame meeti qabsee galtii asirratti qaggana galtii Masuto abshir si keessa yaa si jira. Maciis. gatu ciisuu danda'e. Akkasumatti waan iyaalamta. Gaggalaa'ee gara lafaa gaggalaa'ee jira. Ammuma tanaa bara ammuma tana. Maali jechuun nama namoonni akka keetti kun hedduutu na bira dhufee asitti illee rakkoo wal fakkaatuun haala rakkoo wal fakkaatuun. Itti taphatan nama keenyatti maal dhukkuba wal fakkaatu. Manuma malaa yaa doktor. Naannoo waan malli hin jira rakkoon hin jirtu. Malli hin jira. Silaa riifarii osii barreessaa silaa bakkee dawaan kun jiru ammoo dawaa wayii hin jira. Kanama kiyyaaf kaa'e maal godha silaatillee saba kiyya. Waan siin jedhu ilaa waan gootu qoricha kanan argitaa argitaa kanarraa naa dubbisi ilaa suni kan amma reefatti natti mul'isiifte kanaa miti kun OMN jedhama qoricha OMN kana OMN isa argite OMN kana jecha dagadhu MN ammoo laal kaajarri amma ati kana seete qorichin taane fudhatte beektaa laal amma kana fudhatte baratte ONN kan dhufa lafa na dagachiisa ammallee kana naan dubbisi hayye maal jennaa qorichi waan isaa wal fakkaata faranjiilleen waan isii wal fakkeessuu fi waan isiin gooteef hin beeknu namni kana yeroo baay'ee nama baratin waan taateef namni barateen dogoggora kana beektaa OMN kana itti caqabta laal galgala takka itti caqabta akkas qabatee kan caqabta jechuudha. Si galan amma waan godhu ammumayyuu si kenna qo'ina si kenna.
amma asiin si keessa jiru amma laa si galee bakka mee amma qoricha kana kana inni nu dhufe kana caqasuu qabu kana caqasuu qabu argiteeru isatti takafta ganama takka galgala takka isa itti fudhata abshiri yaddayni amma si keessa dabarsa kun qoricha ajaa'ibaati beektan qoricha wal bakka amma si keessa dabarsa amma maal jedha doktori naan jedha doktori maal jedha naan jedha hin baranne wani nu baranneef laal nama keenya fayyadu malee ila kun argite ayye wanni akkana yoo si qunname istireet ana bira koota rakkoon takka jiru ayye abshir kifiyyaa illee nama rakkoon hin jiru bira goota